Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons. Oral English, your number one choice. Oral English, your number one choice. Boom, let's go. Daily conversation. Wantoonni jechoota guyyaadhaa gara guyyaatti haasaa keenya keessatti fayyadamnu yeroo baay'ee nu dogoggorsan isaan kana ilaallaa jechuudha. Good. Jalqabaa ani ciree hin nyaadhu. Ciree hin nyaadhu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin ka jalqabarra jiru kana I am not eat breakfast. I'm not eat breakfast. Jenna moo I do not eat breakfast. I don't eat breakfast. Jenna. Kana lamaan keessaatii mee yeroodhaa gara yerootti namoonni bifa garaa garaatiin kan ni fayyadamu. Ani ciree nyaadhu ni jedhu soo inni sirriinsa isa kamidhaa? I am not eat breakfast. I am not eat breakfast. Oh. I do not eat breakfast. I do not eat breakfast. Lamaan saayyuu waan hiika tokko of kaatu miti. Okay. Mee maal sirriitti fakkaata? Isa kamidhaa? Isa kamidhaa? Hopefully you will got the answer. The answer is I do not. Why? Maalifidhaa? I am. He is. She is. It is. You are, they are, we are. Ka jennu kuni nuyi, ani, inni, isheen jechuudha. Akka like amma I am not eat breakfast yoo jenne maal jechaa jirraa? Ani ciree nyaachuu miti jechaa jirraa jechuudha. Ani ciree nyaachuu miti jechaa jirra malee ani ciree nyaadhu jechaa hin jirru jechuudha. Okay. I am not eat breakfast yeroo jennu ani ciree nyaachuu miti. Ani ciree nyaachuu miti jechaa jirraa jechuudha. I'm fat. I'm tall. I'm short. I'm clever. I'm beautiful. I'm handsome. Ani nan bareeda. Ani cimaadha. Ani jabaadha. Kanaaf kan kana fakkaata yoo jennu ani akkas miti yeroo jennu am ka jedhu fayyadamna. I do ka jedhu kun immoo ani akkas hin goone, ani akka kana hin goone, ani akkas hin godhuudha jechuudha. So the appropriate or the proper answer for this one is what? I do not eat breakfast. I do not eat breakfast. Yoo jenne ciree hin nyaadhu jechaa jirraa jechuudha. I did not eat breakfast. Yoo jenne immoo ciree hin nyaanne. Past goone kun simple presentidha yookiis heennaa ammaati. So I did not eat breakfast. I did not eat breakfast. Yoo jenne immoo ani ciree hin nyaanne jechaa jirraa jechuudha. Right. Natti hin balleessin yookiis nan miidhiini. Natti hin balleessin jechuu yoo barbaanne immoo maal jennaa? Do not wrong on me or do not did me wrong. Kam jennaa? Kam jennaa? Mesti yaalaa. Do not wrong on me or do not did me wrong. Do not did me wrong. Sakamtaa. Do not did me wrong. Na hin balleessin. Natti hin balleessin yookiis na miidhiin jechuun wrong doing jechuudha. So na hin miidhiin. Natti hin balleessin jechuu barbaanne immoo don't did me wrong. Don't did me wrong jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuun na hin balleessin, na hin miidhin. Please don't do me wrong. Please don't do me wrong. Maaloo natti hin balleessin, na hin miidhin. Na hin miidhin jechuu barbaan don't did me wrong. Did yeroo jedhu past fakkaata miti. No. Garuu
akkas hin godhiinidha. Kana hin godhiinidha malee paastii mitii jechuudha. Did miraa. Dhimma keetii kun koomitii dhimma keetii jecha barbaan is your problem jenna moo is up to you jenna. Isa kamtuu deebii sirriidha. Dhimma keetii kana yeroo baay'ee ni fayyadamna. Kana goonee dhimma keetii kun na laallatu dhimma keetii nan galchuu hin jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jenna? Is up to you. Excellent. Is up to you. It's none of my business. It's up to you. Jechuu dandeenya jechuudha. Dhimma keetii kun kan koomitii dhimma keetii jechuu barbaanne is up to you jechuu dandeenya jechuudha. Great. Inni dhumaa eenyu waliin jiraatta? Qofaa kee jiraatta moo eenyu waliin jiraatta jechuu yoo barbaanne you live with who jenna moo who do you live with jenna. You live with who or who do you live with? Who do you live with jenna. Isa kam jenna? Who do you live with? Excellent. Who do you live with? Sorry. Mindrasi. Who do you live with? Kanadha jechuudha deebiin keenya ni sirrii. Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? Jechuu dandeenya jechuudha. Who do you live with? Inni lammaffaarra jiru kun deebii sirriidha jechuudha. Eenyu wajjin jiraatta jechuu barbaanne who do you live with? Who do you live with? Jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting.